abbaa keenya obbo Waaqoo Kadir bira jirra. Akka kaawunsilii dargaggoota magaalaa Roobeetti wanni isaan irratti raawwatame hedduu nu gaddisiise. Waan dalagamuu hin qabne dalagamee ulfinna kabajaa manguddoota wajjin eessumman isaa wajjin obbo Waaqorra ammoo tuudhahutti jirra. Kanaan wal qabsiisee manguddoonni illee waan jedhantu jira. Akka eessummaatti illee akka manguddoo biyyaatti illee durriyyee waan akkanaa raawwatte manguddoo hagana gahu nama ifaajee qaburratti harka ol kaafteetiin hin jette biyya bakka hin buutu. Islaamallee bakka hin buutu, kiristaana bakka hin buutu, baalee bakka hin buutu, magaalaa Roobee bakka hin buutu. Durriyyeen wanni isiin bakka buutu yoo jiraatte lubbuu isaa qofa. Hawaasni keenya ammootu ka isaan gammachiisaatiin hin jirtan. Hawaash baankiin birrii kuma 500 arjoomeef haaji. Biran geenne hin dhufti jenneetiin ammootu abdan. Hawaasni dhuunfaadhaan ka akka ammootu obboleessa keenya Arafaatiin hangafee ka 50,000, 10,000, 20,000, 30,000 gumaacha ajaa'ibaa ammootu godhaatiin hin jirtan. Namni kun ifaajee Rabbi irraa qaba. Obbo Waaqoo maal jettan? Dhugama ifaajee Rabbi irraa qaba. Dhaladhee hojii kana hojii mootummaa hojii fayyaa kana hojjedhe dunyaa waan tokkollee hin qabu. Ummatuma kanaaf ifaajaatiin hin ture. Haga ammaatitti haga xurataa bahutti jecha ummata kiyyaa hojjechaatiin hin jira. Ummata kiyyaa ammoo baay'ee galateeffadha. Ilmi kiyya bara 2018 keessa yeroo daangaadhaan walitti bu'aniitiin du'eetiin hin jedha jecha haga ammaatitti sammuu keessa nootti jedha guyyaa guyyatti. Poolisiin naannoo Sumaalee akkasitti ajjeefteetiin jette. Gochi narratti raawwatee jedhee ana dhiisiiti. Anaafi miti nama kamiifayyuu hin bara. Eessuma kiyyaan dhugaa na bira guddatee asitti kifilii jahaan dhufee Agaarfaanatti kifilii jahaa asumatti iskuulii kanatti baratee gaafa sabaatti ani deemu eega ani asii Suudii dhaqee jedhee achi xeenaa xaabiyaa kana qaxarame Rabbi iddilii isaa biddeen isaa karaa kana fide. Ana ganuma jedha Rabbi barakaa isin haa kennu Rabbi isaa haa fayyisu tanuma jechuuf. Umrii isaa keessatti mootummaa tajaajilaa ture. Gaafa sana akka sareetti tumamuun isaa ilmi namaa irraan barbaachisu. Kun waan manni sabummaan Itoophiyaa iyyuu ilmi namaatu qabu miti wanni gaafas ta'e jechuudha. Wantoota akkanaa kanarraa namni ofii tiisuu qaba. Kun ammoo Baaleen illee ijoollee dargaggoo Baalee illee bakka bu'u. Ammallee dargaggoo Baalee illee kanuma itti dhagamee itti gaafataman dargaggoo Roobee Sheek Sa'aad Aliyyi waan kana argitee itti dhagameetiniin ulfinna isaanii kana nu bakka bu'u dargaggoo Roobee bakka bu'u uummanni akkasitti ilaalu Baaleen illee Oromollee saba kamiyyuu bakka bu'u jechuudhaan ulfinna kana isaa qabannee dhufnee kunoo Biddiliibsi itti uffifamee jira kun ulfinna isaati jechuudha. Manguddoon akkana kabajama malee salphachuu hin qabu. Gara biriitiin ammoo iyyuu gocha san argitee gocha suukaneessaa ba'e san poolisiin magaalaa keenya poolisiin magaalaa Roobee qajeelchi poolisiitii fi ajajaan poolisii magaalaa Dooshee Walasheellee hordofanii waan kana godhuu isaaniitiif baay'ee itti gammanna. Poolisiin illee nu boonse bakkatti yakkamtoota san to'achuun isaatiin itti gammanna. Ammallee of durallee akkanumatti poolisii jechuun akkanaati kan uummata isaa waliin dhaabatu kan nama miidhame immoo argitanii dafee dhaqqabu. Qaay masqalii jechuun poolisiin argitanii lubbuu uummataatitti kalaa'ee jiraata. Baay'ee isaan galatoonfannaa wayita miidiyaan addunyaa marti bakkatti deebii kennaniif jechuudha. Yeroo baay'ee namni buufata konkolaataa keessa jiru seeraan ala tarkaanfata. Of duraafillee wantoota kana poolisiin keenya ammallee taanaan manaaraa san qulqulleessuu qaba. Nama biyyaan taane nama amma argitee taariif waan adda addaa uummata keenya irratti miidhamaa bakka san manguddootu dhaqa. Bakkee imalaati hospitaala nan qatan buufata konkolaataa nan qatan argitanii bakka uummata tajaajila kennu kan ilmi namaa nan qatu. Keessattuu namni dadhabaan miidhamaa bagarbuu isaanii Rabbi nu baasee dargaggoota Roobee illee bakka bu'u ka Baalee illee bakka bu'u ka Oromoo illee bakka bu'u ka saba kamiituu bakka bu'u namoonni waan akkanaa dalagan. Kanaafuu galatoomaa jennaani. Dargaggoo magaalaa Roobee bakka bu'uudhaan iddoo miidhamaa obbo Waaqoo Kadiritti argamu. Kuni kabaja guddaadha kennaas fidanii dhufanii. Haa ta'uti ammoo uummanni kana duuba jiru deeggarsa guddaa gochaa ture. Akka calqaba miidiyaa irratti bahee wanni sun uumameeni iyyaa isaan iyyan hawaasni guutuun uummata gammoojjii Baalee ta'ee kan naannoo Itoophiyaa guutuu Oromiyaa keessa jiru uummanni biyyattiidha. Akka dhaga'een hirmaannaa bal'aa taasisee yaamicha kana hawwaatee jira. Maqaa kennaan ni galatoonfannaa jechuudha.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota badhaadhoo yeroo kam jirtanii bagana jiraatanii siin jedha. Akkuma argaa jirtanii abbaa keenya kana duryoonni kun haala shuufaneessaan tumanii kan turanii jarri mutu to'annaa seeraa jala oolanii abbaa keenya kanaaf hin mutu waan gaariitu godhamee fi lafti kaaree 400 kennamee fi jira magaalaa Raayituutti akkasumas warra rabbiin laafisee fi gargaarsa hedduu godhaafis jiranii yeroo kana arguu hedduu tokko gammadee jecha rabbii ol tahee quraana keessatti rabbiin jedhe san wa'asaa an takkarahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa'asaa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun jara rabbiin tarii wanni isin jibbitan hamtuu seetan isiniif gaarii yookaan khayrii ta'a tarii immoo wanni isin jaalattan wanni isin gaarii seetan isiniif hamtuu tahuu danda'a jedha rabbiin ni beeka isin garuu hin beektanii jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala kana ayaa kana yaadadha jechuudha rabbiin hamtuun waan hamtuu seenu nutti fidee khayrii keessanuu kaa'uu danda'a jechuudha akkasisin jedha akkasuma gumootiin abbootii gadaa siqqoo mandoo gocha isaanirra raawwatame haala kanaan balaaleffatanii waluun na waliin daawwadhasi. Jaarsa keenya waaqoo kadiirirratti raawwatamu nu ummanni arsiis hin balaaleffan aadaa teennami arsiillee bakka hin bu'u namni kana hojjate ilma haadha abbaa safuun hin guddatin inni kanaan dura obboleessa keenya kana gaafa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee abdiilee fi warri wayyaanee wallochiisellee ilmi isaallee achitirraa Somaalee dhagee beeyi mataa qaba hin beeyna haa ta'u obboleessa keenya kadi abbaa keenya kadi ummata kana biratti gatii guddaa qabu waaqoo kadi gatii guddoo kafalee ummata kanaaf kanaafuu gochi isarratti raawwatamu ka ilmaan arsee sikkoo mandoo bakka hin buune ta'uu akka abbaa gadaa sikkoo mandootti gaddalutti dhagayama jibbaa hin jibbine ka'ee sikkoo mandootti wanni akkanaa takkaa raawwatamtee waan hin beeyne ka safuu hin beeyne ka aadaa Oromoo hin beeyne ka sirna gadaa hin beeyne ka maalummaa nama guddaa hin beeyne raawwatame jenna malee ilmaan Oromoo ilmaan arseettu kana hojjate jennee hin amanu. Abbama fedhee haa ta'u namoonni sun to'atamanii waan jiraniif tarkaanfiin cimaan ummata Oromootiif ilmaan ammaan duuba dhuftu barsiisu. Manni murtii odoo qaxarootti hin qabne manni poolisii odoo qormaata isaanii hin dheeressine guyyaa lamaan kana keessatti murtii isaan barsiisu ilmaan kana hojjette barsiisu akka irratti fudhatan akka murtii san dafnee dhageenyu akka abbaa gadaa sikkoo mandootti yaamicha dabarsa